Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota keenya warreen koomee meediyaa taatan bakka jirtanitti nageenyi rabbi isinirratti haa jiraatu isiniin jecha. Egaa wanniin har'a qindeeffadhee dhufee jiru waa'ee maallaqaa biyya keenyaati. Maallaqa yookaan sharafa biyya shaniin dubbachuudhaaf deema. Biyya shan Ameerikaa dabalatee biyya biraas. Kanaaf maallaqni biyya keenyaa gadi kufaa jira. Guyyaa guyyaadhaan parsantiidhaan gadi kufaa jira. Kanaaf akkamitti haa guddattu wanni biyya keenyatti guddatu maallaqaa miti lola jechuudha. Gosaan walitti duuluu ammaas dabalatee biyyaanis walitti duuluu. Kanaaf har'a guyyaan meeqa? Akka lakkoofsa Awurooppaatti guyyaa 30 baatii 12 bara 2025ti. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo guyyaa 21 baatii 4 bara 2018ti. Kanaaf maallaqni keenya nuti qabnu maallaqni Itoophiyaadha. Har'aan tana gadi kufaa deemaa jira jechuudha. Eega waggaa meeqaati? Eega if barree isiinumaa kuftee gangalattuu itti of barre jechuudha. Kanaaf bakkuma jirru itti mari'achuu qabna. Maallaqa keenya Itoophiyaa kana akkamiin ol deemti? Akkamiin doolaaraan qixxaatti? Riyaalaanoo akkamitti qixxaatti? Dirhamaanoo akkamitti qixxaatti jennee dubbachuu qabna jechuudha. Har'a sharafa biyya alaa gara biyya keenyaatti kan sharafamu sana waliin ilaaluudhaaf deemna gabaabumaan jechuudha. Kanaaf egaa daawwattoota keenya wanni kufaatii kana fide maali jennee yaaduu qabna. Waliin mari'achuudha qabna. Hattaa jechuudha maallaqa keessaa irra xiqqaa maallaqaa riyaala. Riyaalli nu har'a 40 riyaalli Saudi Arabiyaadhaa gara naannoo 41 seenee jira maallaqa keenyatti. Qarshii 5 ka'ee 6 7 8 osoo jedhu zabana dhiyeenyaa kana 15 seenee amma 41 irra jira jechuudha. Jalqaba doolaara Ameerikaa haa laallu. Doolaarri Ameerikaa tokko kan itti gurguramaa jiru birrii keenyatti 154 olii jechuudha. 154 olii takka. Kalammaffaa immoo paawondiidha. Paawondiin qarshii keenyatti gizee deebi'u 206 bitamaa jira jechuudha. Akka addunyaatti maallaqni guddaan paawondiidha. Paawondiin maallaqa jabaadha. Maaliif doolaarri barbaadamee paawondiitu lakkoofsaan guddaadha. Paawondiitu doolaaraa olii maaliif doolaarri faarfamaa kaje'uuf immoo gatii doolaarri Ameerikaatti hojjetee Ameerikaan doolaara Afrikaa qabduuf ammoo namni takka doolaara barbaada. Doolaara jedha. Yoo doolaarri dabalee kunis ni dabala. Wanni doolaarri barbaadamuuf gatii isiin halaafii biyyoota addunyaa taateef jecha doolaara jedhama. Akka guddinaatti garuu paawondiitu caala jechuudha. Paawondiin amma birrii 206 seenee jira jechuudha. Yuuroo gizee laallu. Yuuroon tokko gara maallaqa keenyaatti birrii 180 olii jechuudha. Yuuroo kanaaf yuuroon darajaa meeqaffaarra jira? Darajaa lammaffaarra jira yuuroon jechuudha. Ammaasis doolaarri darajaa sadaffaarra jira jechuudha. Dirhama Dubaayitti hojjetu kana dirhama diinaaraa wajjin hojjetaa. Dirhamaa fi diinaarri durumaa jira jechuudha. Zamana durii waggaa 1400 duratti diinaarrii fi dirhamni kun fayyadaa ture jechuudha. Warqii meetaafiziqii irraa hojjetama jechuudha. Kanaaf dirhamni ummata gamtoomanii Dubaayii fa'aatti hojjeta. Kanaaf gara maallaqa biyya keenyaatti birrii 42 olitti sharafamaa jira jechuudha. Egaa 42 takka 2 3 jedhee 42 jechuudha. Riyaalli Saudi Arabiyaadha. Kanarraa uummanni keenya irra guddaan uummata keenyaa Saudi Arabiyaa jira. Riyaalli meeqa? Hunduu harkaa qaba lakkoofsa riyaalaa jechuudha. Hunduu ni beeka isii kana. Riyaalli Saudi Arabiyaadha. Gara birrii yookaan qarshii keenyaatti 41 olii jechuudha kan itti gurguramaa jiru. 41 olii
Kanaaf biyyoowwan shanan kun waan yoo gama keenyatti deebifnee sharafni isaadha akkas ta'uudha. Kanaaf maallaqni keenya akkamitti haa guddatu yeroo keessattuu yeroo ammaa kana keessa yeroo meeshaan qaala'ee jiru kana keessa yeroo wanni hundi qaala'ee jiru kana keessa zamanul ammaasis dabalatee zamanul aakhir gizee silaa birriin baay'atu maallaqni baay'atu gizee alaamaa qiyaamaa kana keessa jirru keessatti